Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa akka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Harargee lixaatti waraanni mootummaa dirqamaan ilma keessan waraanatti ergina jechuun lola kaasanii miseensota maatii nama 3 bakka tokkotti ajjeesuun dhaga'ame. Oromiyaa keessatti namoota nagaa dararuun maqaan isaanii haalaan kan kaafamu waraanni mootummaa Harargee lixaatti namoota ajjeesuu isaanii gabaasaan arganne ifoomseera. Gochi kun Harargee lixaa Carcar aanaa Xuulloo Araddaa Haqa Mul'is keessatti karaawwate yoo ta'u, namoota nagaatti dhukaasuun loltoonni mootummaa abbaa daa'imman 5 fi haadha daa'imman 5 ajjeesuu himameera. Sababaan haleellaa kanaa ilma isaanii waraanatti erguuf ta'uu kan himame yoo ta'u, maatiin ilmi keenya waraanaaf hin geenye waan jedhaniif qofa abbaa fi ajjeefamuu gabaasa arganne irraa mirkanaa'eera. Haleellaa kanaan kan du'an Idris Umar Giidii, Ashaa Bakar Muusaa, Aduudii Mustafaa daa'ima umurii ji'a 5 ta'uu barameera. Kanneen rasaasaan madaa'an ammoo Iftuu Shariif kan jedhamtu yoo ta'u, hospitaala Hirnaa geeffamuu ishee gabaafamee jira. Kanneen uleen tumamanii madaa'an ammoo hospitaala Cirootti yaalamaa akka jiran gabaasa arganne irraa mirkaneeffanneerra. Gochi dirqamaan waraanatti erguu Oromiyaa kutaalee hedduu keessaa dhaga'amaa jira. Biyyattii keessatti seeraa fi heerri tasumaa hojiirra oolaa akka hin jirre falmitoonni mirga namoomaa eeraa jiranii. Odeessa itti aanuun Itoophiyaa naannoo Affaar keessatti dho'iinsi voolkaanoo mul'achuu dhaga'ame. Kirkira lafaa tibbana irra deddeebiin mudachaa jiru hordofee naannoo Affaaritti ibiddi lafa keessaa ol danfuu dhaga'ameera. Urki lafa keessaa ibidda tufu kun kan mudate godina Gabii Raasuu aanaa Dulasaa ganda Sagantoo jedhamuttidha jedhame. Baatii muraasa darbe gaara Fantaallee fi naannoo Affaaritti kirkira lafaa irra deddeebiin mudatu Finfinneettis dhaga'amuun yaaddoo uumeera. Haa ta'u malee haga yoonaa qabeenya irratti yoo ta'een ala lubbuu namaa irratti miidhaa dhaqqabsiise yoo jiraate wanti gabaafame hin jiru. Maddeen akka jedhanitti ibidda lafa keessaa ol danfuu fi aaraa qabu kun kamisa kaleessaa galgala sa'aatii 11 irraa eegalee wanti danfaa jiru akka hawaasa yaaddesse himameera. Suurri isaas miidiyaa hawaasaan qoodameera. Wanti kun hanga ammaa gara samiitti ol danfaa akka jiru hawaasni himeera. Sodaa balaa lubbuu geessa jedhamurraa akka ka'e hawaasni bakkichaa baqatee akka ba'u taasifamaa jiraachuu maddeen himanii. Odeessa keenya birootiin sababa waraana adeemaa jiruun Itoophiyaa keessaa daa'imman miliyoona 9 ol barnoota ala ta'uu gabaafame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN gabaasa haaraa baaseen yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 9 ol sababa walitti bu'iinsa hokkora balaa uumamaa fi buqqaatiin barnoota ala ta'uu fi manneen barnootaa 6,000 ol cufamuu ibseera. Akka gabaasa dhaabbata gargaarsa daa'immanii mootummoota gamtooman jedhutti manneen barnootaa 10,000 ol kan waliigalatti biyyattii keessaa parsantii 18 kan ta'an wallabdee fi balaa uumamaatiin miidhamaniiru. Kunis bakka barumsaa nageenya qabu daran hir'isee jira jedhe. Daa'imman barnootaa ala ta'an baay'inaan naannoo Amaaraa yoo ta'u, isaanis miliyoona 4.4, Oromiyaa irraa immoo miliyoona 3.2 fi Tigraay irraa miliyoona 1.2 keessatti akka argaman gabaasichi tuqeera. Dhiyeenya kana Oromiyaan dhaabbilee barnootaa olaanoo naannoo Amaaraa akka ibsetti daa'imman naannichaa miliyoona 4.7 ta'an barnoota ala akka ta'an yoo ta'u, bara barnootaa kanatti kan galmaa'e parsantii 32 qofa ta'uu ibseera. Dabalataanis manneen barnootaa 4,870 waliigala naannichaa keessaa parsantiin 47 kan hammatan sababa walitti bu'iinsaa fi nageenya dhabuutiin cufamanii kan jiran yoo ta'u, manneen barnootaa 1,500 ol barbadaa'aniiru. Naannoo Amaaraa keessatti daa'imman barnootaan ala jiran keessaa parsantii 50 ol godinaalee Goojjam Kaabaa, Dhiyaa fi Bahaa akkasumas godina giddugaleessa Gondar keessatti argamu. Gama biraatiin wallabdeen lixa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru damee barnootaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessise yoo ta'u, yoo xiqqaate manneen barnootaa 730 cufamanii barattoonni 200,010 ol barnoota ala ta'uu isaanii kanaan dura miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Oduu keenya birootiin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa ergama haaraa gamtaa Afrikaa eegalee irratti waltumsuuf waliigaluu ibse. Jilli olaanaa Itoophiyaa ministeera ittisaa Injiinar Aayishaa Mahammadiin durfamu amajjii 2 bara 2024 kamisa kaleessaa gara Moqaadishootti imalee aangaa'ota Somaaliyaa waliin mari'atee jira. Kaayyoo ijoo daawwannaa jila Itoophiyaa keessaa tokko ergama haaraa gamtaa Afrikaa jalatti waa'ee egeree waraana Itoophiyaa mari'achuu akka ta'e gabaafameera. Biyyoonni lamaan hariiroo isaanii cimsuuf waliigaluu isaanii Itoophiyaan ibsiteetti. Ergamni haaraa ergama gamtaa Afrikaa tasgabbii fi deeggarsa Somaaliyaa amajjii 1 bara 2025 irraa hojiirra eegaleera. Jilli Itoophiyaa gara Somaaliyaa imale kun pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin marii milkaa'aa taasisuu gabaafameera.
akkasumas ergaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad irraa pirezidaantii Somaaliyaaf ergame geessu miidiyaan biyyaalessa Itoophiyaa gabaaseera. Jilli aangaa'ota olaanoo mootummaa Somaaliyaa biraa dhiyoo gara Finfinneetti akka imalu miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa ibsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin Ameerikaa Kibbaa Kaalifoorniyaatti xiyyaarri gamootti bu'uun lubbuun namootaa darbe. Ameerikaa Kibba Kaalifoorniyaatti xiyyaarri gamoo daldalaa tokkotti bu'uun balaa mudateen namoonni 2 du'an 18 ammoo miidhamuu isaanii qondaalonni himanii. Poolisiin kamisa kaleessaa waaree booda karaa toora X akka ibsetti namoonni 10 hospitaala geeffamaniiru. 8 bakkuma sanatti wallaanamanii ba'an. Balaan kun akkamiin akka mudate irratti qondaalonni ammallee odeeffannoo bal'aa hin baasne. Namoonni balaa kanaan du'an lameen hojjettoota gamoo keessa turan yookiin imaltoota keessaa ta'uu addan baane. Poolisiin namoonni gamoowwan naannawaa balaan kun itti mudatee jiran keessaa akka ba'anii fi iddoo balaa kanaattis akka hin argamne akeekkachiiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka torbee dhufuun akka walitti deebinutti nagaan nuuf tura.